Dibe mana una sensi sudah apa ya tuh lah. Itu arah networking kia mau bisa ya. Guys, nugget Jane. Family Tihatolu, I love you so much. With the Majachin, Tarakata Chachin. Ada batin nanti herum sisa ban nasional safi amma kana mira herum ke sanju. Isini Tihatolu filter inda janni. Ansi? Filter in kau buat nak mati. Anci iPhone yo filter inda ni iPhone bitu dari isi baka. Mal guna berit tu abarakan matu. Filter malah yang berat. iPhone yo kami kasara. Ini anci gat boy kai makina jalan no igara. Ya. Nugget tiga. Wallahi la pena jabsiti. Ang Cairo keessatti haqa miskiina abadan sinjira abadan haqa miskiina Jamila asli miskiina nahimi jaartii isaa astaghfirullah maqaan afaanii nabada sila Samira haqa jara tanniini lamaanii yoo tuqe rabbuyyuu nan dhiisa haqa jara tara lamaanii yoo tuqe Iffata odoo irra deebite ol jedhee nama ilaalle jechuudha. Ol jedhee si ilaalle jechuudha. Akka isaan dubbate malee namni dubbata nama haqa jira kana lamaan. Haala kanaan asliin si jalliseera jechuudha. Maasha Allah. Maasha Allah baga gammaddan. Oromo. Qaalittiin mubaarakiin yookiin aslii kan lachi jiraatan durbummaa qocamse jette adda abaan guttatee wallaa jette. Masih aku nanti mandara kesa tidak ada masih aku insyaallah khair masih kau ada mandara kesa tidak yuk dia tak ada tidak. Ayah kalau cuma kau cari di sini kalas. Masa aku sana kalau cuma kau cari dua berani sih kalas. Adi mali itu dia bermal mal itu. Abo ane dirawat di Nanjira. Kasimin kafat kuno lalatan anu ketiti. Elah. Kasim jadi. Assalamualaikum. Akam mubarak jadi. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Cerita. Masya. Mangisti orang kau fale wallah sanji biya kena. Masya. Cerita kalau taraf biasa cerita. Seorang baca baru kuno mangisti fune zolar rana tapi aku tu. Nujabesa. Tapi famu kau ban. Ada bateku. Gara sana murad yo ati baca ti ari ka bidere balen. يوم القيامة سيك تجرا دنگلا سلام عرفات كما توانا كنا ما سنت أتفات كايوف كرور التندين كلا لكاري دبي سوان تيالا فاتي أنا تون كايرو تون دبي جراتي دعاء كورة تركان فتامالي سبوني cuma jadi mukana itu kau tuh tekan nundi sapona sedaka doktora silaman bayi warna jamir ka Dubai yo Dubai jadi nasri anu leko akana loko kau berhasil anu leko berdua di sini tahu apa ini warga kena kesa situ bisa dulu nasri bicara tuh bisa yo Dubai Dubai mana nama dekat Dubai boleh di nasri ini warga kena kesa aja maka betul situ bisa baru ada mati bayi kamu kumandara mana socho ini akas ada mati وريكم هل يقول إن شاء الله بالريف هي اللي فالمودني ما انفل من الريف مالي فل من ما توسينا ابو النار دي بربي السلام عليكم كفلت هذا فاتي هو دي تلام نو بدل ده يرو دبي نفتجتي اتمود دي كونو مسا كل سنه متا كنت تبع يا نسري انو لا كونو سين كما اتمود دي سغو بارا كونو كده فوقي كده فوقي برو كده اي مولو سنترا ماكينه هذا فاتي ويه Senin jadi video RG sportnya jadi terti Masya Allah shape di kana kok Namata burung malah sporti tapi suko tim sporti nanti Jabat gifti ko naate jira sabri de moy ni bukke ke mo video ite lat bakka naate
Rabbi si haa gargaaru. Ispoortiin fayyaafis gaariidha. Qaamaafis gaariidha. Gorsa koo fudhattee akkasitti lafa ogeetiif galatoomne. Kootii koo garuu si mudhiitti hidhatee ispoortii sana hojjetu hin argine. Ka ho'aati bar mu beeka ho'aati ka qorraati bar inni. Shinatti qorru. Akkati qorrinee filaa protect godhan jiraan argite. Maal sii godhe shaqaabaan sun? Baarakiin halaala kooti harama kooti asliin halaala kooti jedhu maal sii godhe? Maal sii godhe dawwalaan gurra sitti cufu malee warra jedhamtanii fatiyyaa attanu fattaa'i maa inni fatiyyaan? Maal taate? My brother, welcome. Akkas my brother jedhiin yeroo inni wallaahi laaziim galaana qabbaneessite haadha baatee jechuun haadha xiiqii haadha kaayyoo haadha maal abbaa kooti jee godhe malee. Obboleessa isiiti jala jiraachuu barreessaa. Osoo saniin galuun danda'u kanaaf isiin geemiirra jira. My brother Dr. Asli, I love you. Mume qabi yoo si moyadheetiin jedhe gootitti hooyattee poostina goota okay? Laa ilaha illallah. Eda maamne dhaggeeffadhu ka gudii sitti ba'a. Adabbiin keessan baranaa ta'e dhagee maroonni. Dullee geema keessaa baanee raayyuu. Maammeen dhufee qixxamanii naan jedhe ishiin jedhee waliin galle beektaa. Minilik nigus naaw jedhe beektaa jalqaba. Jedhee jennaani asitti muddani. Itti muddani maammeen takka umurii isaa dabaleessuma koo ta'uu shakkeedha. Nan kolfee. Kolfaan bule takka akka isaan bashannanne maal jedhaa? Minilik nigus naaw waan argee jennaani. Asii giiftarri isaa tokko Oromoodha. Asii achi itti muddee jennaan. Ilaa namichi kun yeroo warra boolee banee na jaallata giiftinaa kenna. Amma immoo gatiin Minilikii faarsee fi natumaa jiraa jedhe.